جاركون يوش الجنة وان باهي جد مالي في آنغو مالي جراتون دندا إسان ريك ایک ثانی کے سجرتورت سیرا باسو مت کنسان چل قد ایوک ایک ہینیت سان چل ریک اے ثانی نمنی بربادن جو قد ایوک ایک ہینیتیف کنسان نو ورانا جران نو اجیسا جران گاف تو کویو وائک اے ثانی تیف چنکمانی وائک اے ثانی تیف قبسانی بیگن خانمارت ری ارگت چودف لف oromoo irratti qabeenya oromoo irratti humna oromoo irratti beekumsa oromoo irratti qabeenya sabaaf sablammootaa irratti humna sabaaf sablammootaa irratti albuuda sabaaf sablammootaa irratti hiree argachuudhaaf kanaaf qabsaa'u jarri kun kanaaf aarsaa kaffalu dhugaadhaaf miti haqaaf miti haqa qe'ee isaaniitiif miti haqa qe'ee namaa barbaachaaf seenaan isaanii kanuma nutti agarsiisa warra kan fuuldura dhaabbannee qabsoofnee akka isaan iddoo isaanii baran hin goonu taanan biyyi kun nagaa argachuu hin dandeessu. Isaan walqixxummaa fudhatan maaliif olaantummaan jiraata waan ta'eef walqixa xaa'annaa jedhaman namaa gadi waan ta'an itti fakkaatan kan lafa dhiphisaniif maaliif walqixxee ta'anidha. Biyya kana keessa sabaaf sablammii hundi walqixa hundi keenya iyyuu amma immoo hiree keenya amma nu ga'urra ta'e teessoo nu ga'urra ta'e namni tokko teessoo nama 10 irra taa'uu hin danda'u kanatu barame kanaan dura ammaan booda hin danda'amu hin danda'amu teessoo nama 10 irra namni tokko hin taa'u nama 10 taa'a malee jarri kun teessoo nama tokko ta'anii teessoo nama 100 irra taa'uu barbaadu kana barate kana kan isaan godhe immoo of dagannaa keenya kana isaaniif hiree kenne ijaaramuu dhabuu keenya kanaaf hiree kan isaaniif kenne tokkummaadhaan qabsaa'uu dhabuu keenya kanaaf hiree kan isaaniif kenne gaaraan madakaatti akka ummataatti tokko taanee injifannoo keenya tikfachuu dadhabuu keenya injifannoodhaaf qabsaa'uu dhabuu keenya kanaan dura kanatti ufii keessa nu galche kanaafidha kan isaan tokko ta'anii teessoo nama 100 irra taa'aa kan ba'an ammas tokko ta'anii teessoo nama 100 irra deebi'anii taa'uu barbaadu. Teessoon dhibbisuun abbaa godhatee jira lammatan argamu har'a asiiluu galaan irraatti himnaa lammatan argamu abadan teessoo nama tokko ta'anii teessoo nama 100 irra ta'anii nama 100 irratti murteessaa faayidaa fi hiree namoota 100 nyaachaa albuuda saamaa lafa saamaa daldala saamaa kontorbaandii diriirsanii jiraachuun hin danda'amu abadan sun lammaf lafa oromoo irratti lammata lafa Itoophiyaa irratti hin raawwatamu hin ta'u. Kanaaf aarsaa barbaachisu hunda kaffallee akka ummataatti injifannoo keenya tikfanna. Aarsaa kaffaluuf injifannoo tikfachuun immoo maal akka ta'e isaan barsiisa. Jaalalli dhiifamni sodaa miti. Jaalalli fi dhiifamni injifannoo caalmatiif yaadameeti. Injifannoo dhalootaatiif yaadameeti. Sunoo galuu fidide afaan isaanii galuun isaan haasofsisa. Kana irratti immoo Waaqayyo nu gargaara. Maaliif nuyi reeqee isaaniirra jiru irratti miti seera baasa kan jiru. Nuyi saba biraa miidhuudhaaf, saba biraa dhiibuudhaaf miti kan qabsaa jiru. Nuyi walqixxummaa, bilisummaa, obbolummaa Itoophiyaa keessatti lafa qabsiisuudhaaf dhugaadhaaf dhaabbanne. Dhugaadhaaf waan dhaabbanneef Rabbi abbaan dhugaa nu faana jira. Rabbi abbaan dhugaa waan nu faana jiruuf abbaan barbaade shira haxatu hin danda'u. Hin injifatu. hin danda'u hin injifatamaa rabbi nu faana taanan immoo wanti nu dhaabu hin jiru kanaaf rabbi waan nu faana jiruuf jabaadhaatoo bakka jirtan hundatti ijaaramaa qabsaa injifannoo keessan tikfadhaa isin jechuun barbaada. Diinni qeerroof qarree keenya raayyatti makamuunsaa diina raasee jiru urgufamaniiru maaliif qeerroof qarree maal akka ta'e hin beeku harka duwwaa Snaayiparii akkamitti akka harkaa fuudhe qeerroon kun hin beeku. Harka duwwaa 4 kiiloo akkamitti akka qeerroof qarreen kun irraa fuudhe kun hin beeku. Teessoo nama tokkoon 100 irra taa'u sana kan nama 100tti kan deebise qabsoo fi aarsaa qeerroof qarree keenyati. Kanaaf gaafa qeerroof qarreen raayyatti makamu hundumtuu kan kirkireef. Ganaa kirkirtuu ganaa
Dargaggeessi keenya raayyaan ittisa biyyaa kan isaati. Itti makamee keessatti leenjee ijaaramee jennaan Itoophiyaadhaaf gaachana ta'a. Uummata isaatiif gaachana ta'a. Sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaatiif gaachana ta'a. Qoqqoodeet waraanni kun waraana naannoo Amaaraa faana godhamuu jedhee taasisa. Kun dur hin taatu. Otuu waraabessa ta'uusaa baruu baannee hin taatu. Amma garuu waraabessa jiraa nama nyaatu ta'uusaa bakka uummanni Itoophiyaa waggaa 27 argee alaffatee tufee ofirraa balleesse booda faashinii waggaa 40 dura ture nutti deebisuu hin danda'u. Uummanni Amaaraa uummata Oromoo, uummatni Oromoo uummata Amaaraa. Uummanni Oromoo uummata Walaayittaati, Walaayittaan Sidaama, Sidaamaan Sumaalee, Affaar. Kanaaf sabaaf sablammoon hundumtuu daangaa hanga daangaatti kan ka'aniif. Wayyaaneen haaraa waan hin taaneef kan alalfatee tufe waan ta'eef uummanni Itoophiyaa. Kanaaf dargaggeessi Itoophiyaa daangaa hanga daangaatti ka'ee raayyaatti makamaa kan jiru. Daangaa hanga daangaatti ka'ee injifannoo isaa tikfachuudhaaf deemaa kan jiru. Daangaa hanga daangaatti ka'ee hiree isaa mirkaneeffachuudhaaf kan fuulduratti deemaa jiru. Kanaaf foormulaan durii sun jalaa badee jira. Foormulaan durii sun hafe hin jiru. Hin jiru. Foormulaan ammaan booda nama takka ta'anii teessoo nama dhibbaarra ta'an hin jiru. Xumurame sun addaan qoqqoodanii wal nyaachisanii tokko tokko irratti ijaaranii kan deeman sun dhumatee jira. Kanaafuu uummattoonni Itoophiyaa sabaaf sablammoonni uummattoota Itoophiyaa hundumtuu tokko taanee tokkummaa keenya eegnee ijaaramnee kallattii hundaan injifannoo keenya tikfachuudhaaf jabaannee haa hojjennu. Kana gochuudhaan Itoophiyaa keessatti badhaadhinni akka lafa qabatu kallattii maraan jabaannee hojjenna. Kana keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa, uummanni Oromoo, uummanni naannoo keenya gahee irraa eeggamu adda durummaadhaan bahaa jira. Ammas cimsee itti fufa. Kana gochuudhaan injifannoo keenya tikfanna. Kana gochuudhaan tokkummaa Itoophiyaa hin cimsina. Kana gochuudhaan fedhii uummata keenyaa milkeessina. Nuyi aangoon uummataa kun uummata ittiin jijjiiruudhaaf oolaa jiru. Alergeen Itoophiyaa, ekspoortiin Itoophiyaa waggaa kana hundatti biiliyoona 3 galee hin beeku. Biiliyoona 3 galee hin beeku. Waggaa kana hundatti barana yeroo jalqabaatiif biiliyoona 3.6 galmaan. Biiliyoona doolaara biiliyoona 3.6. Kana kan godhe isin qonnaan bulaa keenya, horsee bulaa keenya. Kanaan dura akkuma sila jedhe reeqee isaanii irratti oduu hin taane qotiyyoo qe'ee keenya irratti seera baasaa baasan waan ta'eef baasaa ba'an waan ta'eef oomishni hin jiru, oomishni guddachuu hin dandeenye. Iyyummaadhaan namni waliif qoodaa kan ture. Gaafa hireen kun deebi'u inisheetifoota kana bocnee gaafa hojiitti galu seeronni kun karaa gaafa lafa qabatanii hojiitti kamaa deeman qabatamaatti kennu waa hunda jijjiiraa jiru. Ekspoortiin Itoophiyaa bara dhufu biiliyoona 4 gala. Maaliif dhugaadhaan hojjetamaa jira waan ta'eef. Maaliif karaa sirriidhaan qonnaan bulaan keenya fayyadamaa ta'a waan ta'eef. Kanaan dura birriin dhibee amma muuzii kana dhiyeessuudhaaf. Makanaayizeeshinii gaggeessuudhaaf. Qamadii gaggeessuudhaaf. Kan dhibe fedhiin, kan dhibe bilisummaa sammuuti, kan dhibe ilaalcha. Jarri kuni tiksee hiyyummaati. Hiyyummaan nurratti tiksaa ba'a. Hiyyummaan akka Itoophiyaa irraa hin deemne gamaa gamana dhaabbataniiti hiyyummaa Itoophiyaa irratti tiksaa ba'a. Warra tiksee hiyyummaa kana isa dhumaatiif akka ishiin deebitee lammata waliin kaane goonee awwaallee iddoo ishiitti galchinee bilisummaan walqixxummaan uummattoota Itoophiyaa akka mirkanaa'u gochuudhaaf jabaannee kallattii maraan dhugaa giddu galeessa godhannee karaa Rabbii karaa Waaqayyoo giddu galeessa godhannee jabaannee hojjechuutu nurra jiraata. Akkuma sila kaase harka tokkoon misooma keenyatti itti fufnaa harka biraatiin immoo injifannoo keenyatti tiksinaa tokkummaa Itoophiyaan tiksina. Kan ta'u kanaaf immoo uummanni keenya hundumtuu bakka jirutti jabaannee akka hojjennu asumaan waamicha kosiniif dhiyeessuun barbaada.